Ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata Rabbii. Arraa akkattiin biizaa hojjedhu isinitti argisiisuudha. Suguu hojjechuuf hin jira. Asitti timaatimiidhaa fi qaaraa qopheeffadheetiin jira. Asitti immoo salsaa xixiqqaa lama qopheesseen jira. Kun immoo tumiidha. Tum jechuun nacci shunkurti maalatti. Na isti wajjiniin hojjannaa isiniin jedha ijoollee qaqqaalii. Shunkurtiin gaafa bilchaatee jedhu qaaraa fi timaatimii itti naqadheetiin jira. Inna asitti bilcheeffadhee dhufa jechuudha. Shunkurtii ali emam salsa timaatimii daakama soogidda kun caw suguu kiyya xumuree jira. Amma inni qorrutti ani immoo lixii kiyyaan addaammadha. Kinoo lixii kiyya diriirfachuuf hin jira. Isa kana jechuudha biizaa kan ta'u akka turkeeffattanii naan hin diriirfadha jechuudha. Asirratti booda immoo wallaan ilaalla jechuudha dhuma isaatirratti. Kan hin qopheeffadhe zayituu isa kana jechuudha. Inni kun maal jedhama maqaansaa? Jibiin jedhama. Kun immoo shunkurtii qaaraa timaatimii. Kun immoo kan biizaan irratti hojjetamu jechuudha. Dhiqadhees kaawwadhee jira. Amma lixii bichaan diriirfadha. Eeleen akkasiin jalaan qabanne akkanatti daakuu irratti zayitii jala dibaatii daakuu irratti xaxxabbii godaadha. Kaza lixii fudhatee asirra kaawwadha. Salsaa itti dibeen jira. Amma shunkurtiidhaa fi zayituu kanaa fi jibii kanaan irratti naqa. Kaza firoomii galcha. Amma firoomii bichaa galcha bakka dhumatee jira. Yookaan bilchaatee as baasee isinitti argisiisa. Biizaan keenya nu bilchaatee jira. Kana fakkaata biizaan keenya. Inni duraa isa kana isa lammataa hojjedhee dhuma isaa isinitti argisiisa. Isa kana jabaadhaa fayyaan tura. Ijoollee keenya kinooti biizaan irra hojjannee inni kun isa duraa inni kun isa ammaa inni waanuma qalladii